السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة: ألف، باء، تاء، ساء، جيم، حاء، خاء، دال، زال، راء، زاء، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، هاء، همزة، يا lama jechuudha. Yaan kun haala kana isin dhufa, haala kana isin dhufa. Hamzaan kun isa kanatti hin dhufa, ana kanatti hin dhufa jechuudha. Wanta sardameef inshaallah irra deebinee kan laallu ta'a jechuudha. Hamma baan kuniif kun baan taan saan akka tokkotti barreeffame, garuu akka nu itti adda baafnu maalni baan kun tokko jalaa qabaa jennee waamna jechuudha. Taan immoo lama waan irraa qabuuf taa jedhamee, saanis waan sadii irraa qabuuf saa jedhamee jechuudha. Kanatti adda baasuu dandeenya inshaallah. Raan zaa wal fakkaatan, raawwaa maa hin qabu, zaan tokko irraa qabaa jechuudha. Siiniif shii wal fakkaatu, siin hin qabu, shii sadii irraa qaba akkuma argitan kana jechuudha. Saadiif dood, saad hin qabu, dood immoo tokko irraa qabaa. Xaaniif zaan, xaan waa tokko qabu, garuu zaan tokko irraa qabaa jechuudha. Hamma zaan kun kana zaa jennee waamne gadi baafnee haasofne akka namni dhaga'utti. Garuu zaa kana immoo harraba kana ilkaaniin ciniinsisanii zaa jechuudha. Inshaallah ayiniif gayin illee ayin hin qabu, gayin tokko irraa qabaa jennee baranna jechuudha inshaallah. Gaafa qubeen barame kunoo laa inni nuu gubbaa kanatti ayin jedheera. Ayin kanaaf yaan jalatti bu'ee nuun bu'ee jechuudha. Nuun kun jechuudha biratti daamee barreeffamaan. inshaallahu ta'ala darsii dhufu keessatti addarsu taanis huruuful hijaa'il murakkabaa kana kan wajjin laallu ta'a jechuudha. Akkanuma ta'ee haala biraa isaatiin walitti daamee kan dhufedha jechuudha inshaallah.